Ijji namaa fayyaa ta'uun jiruuf jireenya namaa keessatti iddoo olaanaa qaba. Qaroo dhabuun garuu jireenya namaa dukkaneessa harka namaatti nama hambisa. Kanneen uumamaanis ta'e taatee garaagaraatiin qaroo isaanii dhabanii manaaf daandii irratti hafan hedduudha. Isaan keessaa muraasni garuu cimanii tattaafatanii rakkinaaf gidiraa keessaa kan baanis immoo ni jiru. Akka qorannoo mirkaneessutti addunyaarraa namoonni biiliyoona 2.2 rakkoo dhukkuba ijaa qabu jedhamee tilmaamama. Kanneen keessaa biiliyoona 1 kan ta'an ammoo dhukkuba ijaa yaalamuu danda'uudha jedhama. Haa ta'uutii yaalamuu otoo danda'anii otoo yaalamin qaroo isaanii kan dhabanis hedduudha. Bara 2020 darbetti akka addunyaatti namoonni miiliyoona 200 fi miiliyoona 37 ta'an rakkoo fageenya irratti arguu kan qaban yoo ta'u, isaan keessaa 55 dubartoota. Akka waliigalaatti ammoo miiliyoona 200 fi miiliyoona 37 kanneen keessaa 89 rakkoo akka kanaa kanneen qaban biyyoota madda galii gadaanaa fi giddugaleessaa qaban keessatti baay'ataa jedhama. Namoonni kunneen yerootti yaala sababii hin arganneef miiliyoona 39 kanneen ta'an qaroo isaanii dhabuu jedha qorannoon kan ibsu. Kanumaanis bara 2050tti ammoo namoonni miiliyoona 100 fi miiliyoona 15 ta'an qaroo isaanii dhabuu malus jedhamee eegama. Waajirri fayyaa godina Shawaa Bahaa hospitaala Adaamaa fi dhaabbata FHF jedhamu waliin ta'uudhaan jiraattota aanaalee godinicha jala jiranii fi akkasuma magaalota gurguddoo godina Shawaa Bahaa keessa jiraniif yaaliin baqaqsanii yaaluu dhibee ijaa hospitaala Adaamaatti jalqabamee jira. Obbo Muusaa Sultii biiroo fayyaa Oromiyaatti qindeessaa yaala ijaati. Waggoottan 5 darban akka naannoo Oromiyaatti namoota 100,000 ta'antu yaalii baqaqsanii yaaluu mooraa ijaa bilisaan argatee jedhan. Waggoota 5 darban keessatti akka naannoo Oromiyaatti namoota 100,000 dhiyaatutu yaalii baqaqsanii yaaluu mooraa ijaa argate. Kanaanis namni baay'een kakaleessa ija dhabee manatti galee taa'aa ture har'a deebi'ee hawaasa isaa tajaajilaa jira. Ija dhabuu jechuun immoo waan baay'eedha miidhaa cimaadha qaba. Miidhaa dinagdee qofa osoo hin taane miidhaa sammuu saayikosooshaalii dhiibbaa cimaa namatti fida. Akka naannoo Oromiyaatti bara 2016tti namoota 50,000 ta'aniif tajaajilli baqaqsanii yaaluu moora ijaa bilisaan ni laatamaa jedhan obbo Muusaan. Baqaqsanii yaaluu moora ijaa kana bu'aan isaa baay'ee namatti tola. Namoota ija dhabanii waggaa 5, waggaa 10, waggaa 2-3 mana isaa ta'an deebisanii ija isaanii argataa jiru. Sagantaan kun immoo kan gaggeeffamaa jiru tolaan. Kafaltii tokko illee kafalchiisaa hin jiru. Dhaabbilee miti mootummaa adda addaa wajjin ta'uudhaan qindeessummaa biiroo fayyaa Oromiyaatiin godinaalee Oromiyaa adda addaa irratti hospitaalota irratti bakka adda addaatti gaggeeffamaa jira. Kanaaf hojiin kun tolaan gaggeeffama waan ta'eef namni kamuyyuu bilisaan argata. Bara 2016 keessatti nama 50,000tti dhiyaatuuf tajaajila kan inni argatu jennee karoorfannee jirra akka naannootti. Karoorfannee hojiitti gallee jira. Already kurmaanni tokko deemee jira. Kurmaana kana keessatti naannoo nama 10,000tti dhiyaatu tajaajila kana argatanii jiru. Obbo Dassaaleenyi Gammachuu itti gaafatamaa itti aanaa waajjira fayyaa godina Shawaa Bahaati. Hawaasni dhibee golgaa mooraa ijaa fi tiraakoomaatiin rakkatan kanneen maallaqattiin yaalamu kan hin qabne tola ooltummaadhaan hospitaala meedikaala kolleejjii fayyaa Adaamaatti dhaabbata FHF jedhamu waliin torban tokkoof turu keessatti namoota 200 ta'aniif yaalii tola kennaa jirra jedhan. Dhaabbata FHF fi hospitaala Adaamaa waliin ta'uudhaan hojii torban tokkoof duula turu hojii tola ooltummaadhaan hojiin kun ni hojjetama. Hojiiwwan kanneeniin aanaalee keenya godina Shawaa Bahaa keessa jiran aanaalee 10 bulchitoota magaalaa 3 fi magaalota Bishooftuu, Adaamaa, Mojoo kanneen Shawaa Bahaa keessatti argaman hunda irratti sosochii hawaasaa taasifnee hospitaala kana keessatti qindoomina hospitaala kana waliin hojii bal'aa hojjenna. Hojiin kun yoo xiqqaate namoota 200 sanaa oliif dhibee kanarraa hojii tola ooltummaadhaan ni yaalla jenneeti kan eegamu. Yaalii kana dhuunfaadhaan bakkeetti argachuuf hawaasni maallaqa hanga 10,000 baasuu kan danda'utu bilisaan yaalii kanaan kennamaa jira jedhan. Yaaliin bilisaa akka kanaa waggaatti yeroo 3 tola ooltummaan kan kennamu ta'us obbo Dassaaleenyi himanii jiru. Yaalii kana argachuudhaaf yoo xiqqaate hanga qarshii 10,000 kan isaan gaafatamaa jirani. Kana immoo ilaallu hawaasni keenya gatii kana baasee yaalamuudhaaf isatti ulfaatannee yaannee dhaabbata kana waliin ta'uudhaan bara kana waggaatti yeroo 3 yaalii kana gaggeessuudhaaf karoorfanne kun isa jalqabaati. Bara 2015 keessa hospitaala Bishooftuu waliin taanee marsaa tokko hojjennee jirra. Nama 209 fi yaalii kana kenninee jirra. Kun birriitti tilmaamamu birrii guddaadha, tola ooltummaa guddaadha. Dr. Jamaal Shattee hospitaala meedikaala kolleejjii fayyaa Adaamaatti ispeeshaalistii dhibee yaalii ijaati. Dhibeen golgaa mooraa ijaa namoota umuriin isaanii 60 fi isaa ol ta'an irratti kan mul'atu yoo ta'u, yoo yeroon hin yaalaman ta'e qaroo isaanii jaamsuu danda'a jedhan. Kanaafis namoonni yerootti dhufanii yaaliin baqaqsanii yaaluu isaaniif taasifame bal'inaan irraa fayyanii gara hojii idilee isaaniitti deebi'uu danda'u jedhan. Operaasiyooniin dugda duubaan deebifama jedhamee saayinsiin kan qoratame fayyaa namaa keessatti
nama qabu keessa dhibee bu'aa gaarii hin qaba jedhamee abdatamuudha. Bal'innaan hojii isaaniitti deebi'anii hojii idilee isaanii dalaguu danda'u. Egaa kun dalagamee fi booda. Akka Dr. Jamaal jedhanitti dhukkubni ijaa qulqullina dhabuun dhufuu fi qaroo namaallee jaamsuu danda'u akkasumas namarraa namattis kan darbu dhibee tiraakomaati jedhan. Kanaafis hawaasni qulqullina dhuunfaa isaa eeggachuu qaba jedhan. Dhibeen tiraakomaa daa'imallee umuriidhaan daa'imarraa jalaa fi dubartoota irratti baay'ata. Daa'imarraa jalqaba umuriin isaa sanyii baakteeriyaa kilaamiidiyaa tiraakomaatis dhibee jedhamuun dhufa. Qinna qulqullinaatiin sanyii baakteeriyaa kun nama qabuu danda'a. Salphumatti namarraa dhibee namatti darbuu danda'u. Kanaaf qulqullinaa fi mana fincaaniitti fayyadamuu qabna. Qulqullina qaama keenya kamiyyuu eeggachuun nurra jiraata. Namni fayyaa ta'e kamiyyuu waggaatti yoo xiqqaate ija isaa ilaalamuu qaba jedhan Dr. Jamaal. Namni fayyaa qabus waggaatti al tokko ija isaa yoo qorachisiis yoo irra deebisee ilaalchise rakkinoota jiran yeroodhaan irra ga'uuf baay'ee wanta gargaaruuf ijji namaa baay'ee qaama namaatiif barbaachisaa waan taateef ija ofii sirriitti kunuunfatanii eeggachuudha. Namni dhukkube dafee yaalamuudha. Kunis kan dhukkubnes waggaatti dafee ilaalamuu gara mana yaalaa dhaqee ilaalamuu qabaadha jenna. Namoota yaalii bilisaa baqaqsanii yaaluu mooraa ijaa taasifatan gaafanneen yaalii nuu kenname kana guddaatti gammannaa waan akka lammata dhalanneettis ilaallaa jedhan. Gadi baay'atu alaa ol deebi'uu dadhabe ilma koo. Amma kana waggaa inni narraa muree wannoo mana xaaraa manaa kana naan arge. Gammachuu akkamiirra akkanumatti fiixaa waan abbaaseera. ይሄኛው ያህል ይሄኛው አሁን በቃ ከልሎኝ ነበር እንዲህ ብሎኝ ነበር። በቃ ትንሽ ነው የሚታየው። እግዚአብሔር መቼም እስካሁን የለፋሁበትን ቆጥሮልኝ ነው። ኡጋዴ ስንት ዓመት ኖሬያለሁ፣ አስመራ ስንት ዓመት ኖሬያለሁ። ዛሬ ላቤን ዛሬ ነው ያገኘሁት። ከአሁን በኋላ ብሞት ነው አይቆጨኝም። እስከ ዛሬ የምመረረው ምሬቴ ዛሬ ነው ይወጣል። ለሌሎችም እንግዲህ ተስፋ አይቁረጡ መቼም ተስፋ አልቆረጡ ድረስ ሁሉም ነገር ላይ ደረሰ። እኔ ስንት ተስፋ ቆርጬ ነው አስመራ ንብረቴ ተወርሼ መጥቼ የትም ሜዳ ወድቄ አሁን ከዚያ በእርዳታ ነው የላኩኝ ወደዚህ። ደሞችን አይኔ እንደዚህ በነፃ ማግኘቴ መቼም እንደገና እንደተፈጠርኩ ነው የምቆጥረው።